Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad hamma haalli filannoo gaggeeffamuuf hayyamu jiraatutti turtii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa tokkoon akka itti fufu labsiin jijjiiramaa jiraachuu beeksisan. Yeroo waggaa tokkoo dhufu keessatti pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa nama ta'u ammoo uummanni naannichaa karaa imeeliidhaan eeruu isaanii akka kennanis waamicha dhiheessaniiru. Poolisiin dhaddacha jalqabaa irratti guyyoota dabalataa kennameef keessatti bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii Addunyaa bakka balaan itti gahee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun har'a mana murtiitti himeera. Yukureen haleellaa raawwatteen loltoota Raashaa hedduu ajjeesuu beeksifte. Raashaanis haleellaa deebiitiin haleellaa diroonii Yukureen irratti akka raawwatte beeksifteerti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo isin biraan geenna. Nageenyi keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu jechaa hanga xumuraatti akka waliin turtan isin affeera. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmad uummanni Tigraay pirezidaantii bulchiinsa yeroof kaadhimamaa akka eeru gaafatan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad turtii aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa lamaaf turu xumuramuu isaa waan jiruuf haalli hamma keessa jirru filannoo gaggeessuudhaaf hayyamamuu jiraatutti turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka itti fufu labsiin jijjiiramaa jiraachuu gana jechuun beeksisan. Yeroo waggaa tokko dhufu keessatti pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa nama ta'u ammoo uummanni naannichaa karaa imeeliitiin akka eeru waamicha dhiheessaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad ibsa afaan Tigriffaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti kaahaniin mootummaan federaalaa haala qabatamaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo yookaan pirezidaantii bulchaa yeroo haaraa muuduun barbaachisaa ta'eera jedhan. Waliigaltee Piriitooriyaa hojiilee ijoo bulchiinsa yeroo waggaa lama keessatti akka raawwatu eeggamu keessaa tokko haala filannoo gaggeeffamuuf barbaachisu ta'uu uumuu dheera jedhan Dr. Abiyyi. Haalli kun waan hin raawwatamneef labsiin jijjiiramuu yeroon turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka dheeratu gochuun barbaachisaa ta'eera jedhan. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo Tigraay keessa seenuudhaan murtee akkasii dabarsuuf heera biyyaa keewwata 62 muraa 9 akkasumas labsii lakkoofsa 359 muraa 1995 bu'uura godhachuun jechuunis ibsaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mirga mootummaa federaalaatiif kennamee fi qajeelfama mana maree ministeerotaa lakkoofsa 533 muraa 2015 ilaaluudhaan mootummaan federaalaa dhimma naannichaa akka keessa seenuuf seerawaa ta'uu muummichi ministeeraa ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi ibsa isaanii keessatti ittiin bulmaata bulchiinsa yeroo naannichaa lakkoofsa 533 muraa 2015 keewwata 3 muraa 2 jalatti gaafatama pirezidaantii muuduu qabaachuu wabeeffataniiru. Ammoo uummatni naannichaa kaadhimamaa hojiilee bulchiinsa yeroo naannichaa si'aa'inaan yookaan si'oominaan raawwatan kan jedhaman nagahaa fi tasgabbii naannichaas mirkaneessa jettanii karaa keessoo imeelii waajjira muummeetiin har'arraa jalqabee eeruu ni dandeessan jechuun ibsa kenneera. Ibsa isaanii kanaan kan gahe erga waliigaltee Piriitooriyaatti aangawoota TPLF gidduutti dhibdeen dhalate bal'achaa deemuun gartuun obbo Geetaachoo Raddaa fi Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin wal ari'achaa kan turanidha. Torbaan lama dura pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa haala naannicha keessa jiru ilaalchisee muummee ministeeraa Abiyyi ibsa gaafatan jechuudhaan gara Finfinneetti dhufuun ni yaadatama. Qaama waraana naannichaa hedduu kan harkaa qaban Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Finfinneetti imalanii mari'ataniiru. Itti bahii marii sanii garuu maal akka ta'e hanga ammaatti wanti ibsame tokkollee hin jiru. Du'a Qananii irratti poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa mana murtiitti dhiheesse. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin wal qabatee shakkamuudhaan to'annoo jala kan jiru kaadhimaan ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa torbee lama dura mana murtiitti dhihaachuun poolisii yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Manni murtiis yeroo qorannoo poolisiin gaafate kana keessaa guyyaa 13 hayyamuun ture beellamni har'a bitootessa 26 akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2025tti qabame. Du'a shamarree Qananiitiin kan shakkame weellisaa Andu'aalam uffata gaddaa uffachuudhaan mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Ramaddii Araadaatti dhihaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddacha har'aa kanarratti kan argaman yommuu ta'u poolisiin guyyoota dabalataa fudhadhee jedheen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti gahee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaatti dhiheesseera. Qorannoo reeffa taasifameen miidhamtuun kun ol ka'iinsaa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhem ta'ullee qorannoon dabalataa kanaan wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun himeera. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti saamuda fudhachuudhaan qorannoo forensikiitiif poolisii federaalaa erguu fi bu'aan qorannoo kanaa ammoo akka hin qaqqabneef dabaluu yoo himu kana malees bu'aan qorannoo bilbila harkaa shakkamaa irratti taasifamaa jirus akka hin qaqqabnee fi dabalataan himeera. Kanaaf jecha poolisiin qorannoowwan dabalataa hafan jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamudni erga akka qaqqabuu fi yeroo dabalataa akka isaaniif kennamuuf mana murtii gaafateera. Abukaatoon Andu'aalam Gosaa gama isaatiin bu'aa qorannoo reeffaa dhihaatee miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamila isaanii ajjeefamuun ragaa mul'isu
tokkollee hin jiru jechuun falman. Kana malees ragaaleen dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaalaa, nageenya biyyaalessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaan yeroo wabiin bahim ragaan miliqsuu danda'u hin jiru jechuunis kaayeera. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin bahee ragaalee namaa poolisiin qopheessaa jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falmeera. Manni murtichaas falmii gama lamaanii erga dhagaheen booda poolisiin ragaalee qorannoo hafan jedhee akka dhiheeffatu guyyoota 12 dabalataa hayyameera. Mirga wabii abukaatoon kun gaafate kufaa gochuunis bitootessa 29/2017 beellama qabeera. Shamarree Qananii Addunyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 1/2017 mana jireenyaa ishee gamoo 5ffaarraa kufuudhaan lubbuun darbuunis ni yaadatama. Televezyiiniin EBS saatalaayitii irraa bu'uun dhagahame. Dhiyeenya kana dhimma shamarree Burtukaan Tamasgeen waliin wal qabatee tamsaasa burjaajii hedduu keessa kan jiru televezyiiniin EBS saatalaayitii irraa bu'uun dhagahameera. Kana malees dhimma kana irratti miidiyaan kun ibsa fuula tokko erga kennee boodam fuula miidiyaa isaa irraa balleessee ture. Ibsa kana keessatti akka ibsetti miidhamtuun Burtukaan Tamasgeen jedhamtu miidhaa saalaan irra gaheera akka jettee fi amma rakkoo hamaa keessa jira jettee akka isaanitti himattes barreessaniiru. Oduu kanaan wal qabatee wanti haaraan yoo jiraate isin biraan kan geenyu ta'a. Walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irra deebiidhaan mudatee lammiileen Itoophiyaa 4 akka ajjeefaman dhagahame. Naannawa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti ganda Kukuruk jedhamu keessatti walitti bu'iinsi bitootessa 22/2025 uumameen lammiileen Itoophiyaa 4 ajjeefamanii 3 ammoo madaa'uu jiraattonnii fi qondaaltonni mootummaa himan. Walitti bu'iinsi kun sanbata darbe bitootessa 22 galgala akka mudate kan himan yommuu ta'u yeroo sanatti dargaggoonni aanaa Dassaanichi naannawa sanatti socho'anii ilaaluudhaaf gara Kukuruk osoo imalaa turan hidhattoota Keeniyaa Turkaanaa irraa dhufan waliin walitti bu'uun dargaggoonni 4 achumatti ajjeefamaniiru. Dargaggoonni keenya 11 isaan warri keenya lakkoofsaan baay'eedhaan osoo deemanuu dargaggoota isaanii waliin walitti dhufuudhaan walitti dhukaasuu eegalan jedhan. Gama keenyaan dargaggoonni 4 du'an kan jedhan jiraattonni achi jiran dhukaasa kana gidduutti gama Keeniyaa irraa jaarsi tokko qofa ajjeefamuu himaniiru. Dhimma kana ilaalchisee itti gaafatamaan mootummaa aanaa Dassaanichi obbo Masaay Eleban walitti bu'iinsa kanaan lubbuun namoota 4 darbuu mirkaneesseera. Dargaggoonni Itoophiyaa saganta'iinsaaf osoo socho'aa jiranii milishoota Turkaanaa Keeniyaa ta'e walitti bu'uu isaanii kan himan yommuu ta'u obbo Masaay namoota walitti bu'iinsa kanaan lubbuun isaanii darbaniin alatti namoonni 3 madaa'anii gara buufata fayyaa Omraatee jedhamu seenuun yaala argachaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Itti dabaluunis guyyaa itti aanutti jechuun dilbata bitootessa 23/2025 hidhattoonni Keeniyaa irraa dhufan bakka Gooroo jedhamutti dhukaasa banuun loon 100 lakkaa'aman saamanii fudhachuun socho'aniiru jedhan. Haa ta'u malee hawaasni naannoo sanaa ga'uun loon deebifachuu dhukaasa banuu eeruun dhukaasa gidduutti namni Keeniyaa Turkaanaa irraa dhufe tokko akka ajjeefames mirkaneessaniiru. Naannicha nageenyaaf rakkisaa waan ta'eef irra deddeebiidhaan walitti bu'iinsi hedduun akka uumamu kan himan obbo Masaay itti dabaluun hawaasni naannoo kanaa iddoo biraa kan hin deemnee fi tasgabbaa'ee akka jiraatuuf caasaa nageenyaa keenyaa waliin hojjechaa jirra jechuunis himaniiru. Kanaan dura godina Oomoo Kibbaa aanaa Dassaanichi kana keessatti naannawa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti walitti bu'iinsa hidhattoota Keeniyaa irraa dhufaniin yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 guyyaa tokkotti akka du'an ni yaadatama. Kana malees meeshaa kiyyeessa qurxummii 130 dabalatee bidiruuwwan 6 qurxummii goggogaa hanga 500,000 fi qabeenya hedduu akka fudhatanis gabaafamee ture. Gara oduu biyya alaatti yoo dabarru waraanni Suudaan haleellaa gabaa Daarfur irratti raawwateen namoota 100 lakkaa'aman ajjeesuun himame. Gareen abukaatotaa yeroo muddamaa Suudaan waraanni biyyattii haleellaa suukanneessaa lafa gabaa naannoo dhiha biyyattii Daarfur keessatti raawwate namoonni 100 lakkaa'aman guyyaa tokkotti ajjeefamuun himameera. Gareen abukaatotaa kun erga waraanni waliinii Suudaan keessatti ebla bara 2023 akka bara faranjootaatti dhoohee keessem miidhaa gama lamaaniin raawwatame galmeeffadheera jechuun dubbata. Garuu haleellaa boombii lafa gabaa Tur'aas jedhamu keessatti raawwate irratti ajjechaa suukanneessaa namoota hedduu fixee fi akkasumas kanneen 100 lakkaa'aman madeesse jechuunis galmee isaa keessatti katabeera. Dubbi himaan waraana Suudaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun isaanii malee bakka dirooniin jiraachuu mirkaneeffachuu qofa haleelan jechuun dubbateera. Erga waraanni ka'ee as tilmaamaan gara jiraatuuf yoo xiqqaate namoonni 150 ol ta'an lola kanaan kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen miliyoona 12 ta'an ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun lakkoofsi kunis lakkoofsa uummata Beeljiyeem yookaan Tuuniiziyaatiin kan walgitu jechuunis gabaasa kana keessatti eeraniiru.
Ugandaan Suudaan Kibbaa keessatti haleellaa gaggeessaa jirti jechuun Riek Maachar himate. Pirezidaantiin Suudaan Kibbaa Saalvaa Kiir wajjin muddama keessa kan galan pirezidaantiin itti aanaan biyyattii Riek Maachar Ugandaan Saalvaa Kiir gargaaruudhaan haleellaa gaggeessaa jirti jechuun himachuu Reuters gabaaseera. Ugandaan hoggora meeshaa waraanaa UN Suudaan Kibbaa irra kaa'ee cabsuudhaan biyyattii keessatti haleellaa gaggeessaa jiraachuu himateera. Konkolaattota waraanaa sibiila uffatanii xayyaarota waraanaa haleellaa gaggeessaa jiraachuu kan ibsan yommuu ta'u Riek Maachar Suudaan Kibbaatti muddama pirezidaantii Saalvaa Kiir fi itti aanaa isaanii Riek Maachar gidduutti dhalateen biyyattiin waraanaa waliinitti deebitee seenuu dandeessi jechuun sodaan jiru argamaa jira. Jalqaba ji'a bitootessaa keessa humnoonni nageenyaa biyyattii qondaaltota ol'aanaa garee Riek Maachar ta'an to'annoo jala kan oolan yommuu ta'u kunis kaaba lixa biyyattii lollee cimaan banamuu hordofeeti. Muddama Suudaan Kibbaatti muddamee hordofee biyya ollaa kan taate Ugandaan mootummaa pirezidaantii Saalvaa Kiir baraaruudhaaf humna waraanaa jubbaatti bobbaasuu beeksifteerti. Yukureen loltoonni Raashaa hedduun Kursikitti ajjeefamuu ifa goote. Yukureen naannoo Kursik keessatti haleellaa qilleensaa buufata waraanaa irratti raawwatteen loltoonni Raashaa hanga 30 ta'an ajjeefame jechuun himteerti. Sababa haleellaa kanaan miidhaan guddaan gahuu kan himan yommuu ta'u hoogganaan waraanaa Yukureen haleellichi humna loltoota naannawa sanaa irratti loltoota Yukureen irratti duula gaggeessaa akka jiraatus gadi buuseera jechuun dubbate. Yukureen bara darbe baatii hagayyaa keessa naannoo Kursik keessatti haleellaa banuudhaan hanga tokko qabattee turte. Haa ta'u malee torbeewwan darban keessa garuu loltoonni Yukureen dhiibbaa loltoota Raashaa irraa kan ka'e naannawaa sana gadi dhiisuuf ofirraa deebi'an. Raashaa fi Ameerikaan loltoonni Yukureen hedduun naannoo Kursikitti marfamanii akka jiran Yukureen garuu kana ni haalti. Ameerikaa fi Raashaan marii Saa'ud Arabiyaatti gaggeessaniin booda ibsa waloo kennuufi jedhamaara. Ameerikaa fi Raashaan marii isaanii ilaalchisee ibsa waloo ni kennu jedhamee kan eegamu yommuu ta'u jilli Ameerikaa Yukureenii fi Raashaa guyyoota lamaan darbaniif Saa'ud Arabiyaa hoteela Riitz jedhamu keessatti marii isaanii gaggeessaa turaniiru. Waraana Raashaa fi Yukureen dhaabsisuudhaaf Ameerikaan qooda guddaa fudhachaa kan jirtuu fi marii gaggeeffame kana irratti jilli Yukureenii fi Raashaa wal hin argine. Jaarsummaa kan gidduu seentee fi jila Raashaattu mari'ate jedhamaara. Mariin taasifame kun bakka miidiyaaleen hin jirretti kan gaggeeffame ta'ullee dhimmi dooniiwwan galaana gurraacha keessatti bilisaan akka deeman hayyamu haaromfamuu ajandaa guddaa ta'e argameera.